dhaamsa kana nama jaalattu qofaaf dabarsi. Anillee waan rabbii jedhee isin jaaladhuuf jecha inshaallah dhaamsa kana isinifan dabarsa. Nabiyyiin sallallahu alayhi wasallam hadiisa sahiha ta'e kan imaam Abi Daawudii fi Nasaa'iin faati odeessan keessatti yoo dubbatan akkana jedhan. Guyyaa tokko Mu'aaziin harka isaa qabanii kana jedhaniin. Yaa Mu'aazu, wallaahi inni la uhibbuka. Mu'aaz, ani wallaahi si jaaladhaa jedhaniin. Achi booda hiikkaa kanaallee maal jedhanii himanii fi waan si jaaladhuuf jecha waan kana dalagii jedhaniin. Salaata keessatti attahiyyaata keessattuu tashahuda teetteetiin gara xumuraa irratti osoo salaama hin baafatiin jidduu kanatti du'aa'ii kana kadhadhuu jedhaniin. Innis maaliidha? Allaahumma a'innii calaa dhikrika wa shukrika wa husni cibaadatika. Allaahumma a'innii calaa dhikrika wa shukrika wa husni cibaadatika. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Allaahumma yaa Allah, yaa Rabbi, a'innii na qarqaari calaa dhikrika si yaadatuu irratti akka si yaadadhu yaa Rabbi na taasisi. Wa shukrika si galatoonfatuu kiyya irrattillee akkan si galatoonfadhu yaa Rabbi na taasisi. Ka si galatoonfadhu na taasisi. Wa husni cibaadatika ibaadaa keellee yookaan gabbartii keellee tolcheetiin akka si gabbaru yaa Rabbi na taasisi. Zikrii jedhu kana hin dagatini jedhanii Nabii sallallahu alayhi wasallam nama jaalattuuf dabarsi. Jaalala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mu'aaziif ibsan kana atillee hiriyaa keetiif ibsi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.